guyyaa sanbattanii irratti barsiisan idileedhaan akka idileetitti sagantaa baafate taajaa fi 8 irratti hojjechaa kan turreedha. Sanni sanbattanii alattis immoo bifa cimsaatiin jechuudha kochoo faallaa ta'e irratti barattoota kana yaamnee kan deeggaraa turre ta'uu keenya jechuudha. Muuxannoo bara darbee argannetti fufsiisuun bara kanas bu'aa caalu galmeessuuf hojii eegallus hanqinni kitaabaa fi barsiisotaa qulqullina barnootaa fiduuf hojjechaa jirru irratti dhiibbaa uumeera jedhan. Amma nuti naannoo fulbaana torbatti eegalle waan ta'eef barnoota garuu amma gaafilee amma ijoolleen irra deeman suni nuuf galteedha. Isa sanarra dhaabbannee ijoollee amma akkuma dandeettii isaaniitti addaan baasnee jechuudha. Tokko workishiittiidhaan illee akka qophaa'uun barsiisonni hundinuu gumii kanaan kallattiin taa'eera mariillee gaggeessineerra jechuudha. Yeroo jalqabnu sanaa jechuudha ijoollee kan akkamii qopheessinaa kan jedhu san. Kanaaf ijoollee ammoo sissi'eessinee kallattiidhaan ijoollee bara darban sana laallee baran ammoo piresiinsa irratti daballee isa sanaa ol dabarsuudhaa fi haala karooraatti itti deemaarra. Hanqinni jira kitaabni ijoollee bira hin geenye barsiisaa bira hin geenye jira qajeelchi hin jiru karoora irraa baasuun baay'ee rakkisaa innaa qajeelchi immoo akka carraa ta'ee wanni kanarratti gallakkifamee hin jiru. Amma ijoollee 65 daree tokko keessatti teechisuun barsiisaan leekchar meetodii fayyadama malee ijoollee san addaachi godhee adda baasuu hin danda'u. Kanaafiyyuu dhiibbaa hin qabu. Namni hin karoorfata karoora san immoo galmaaf ga'uudhaaf chaalenjii nama mudatu baay'eetu jira. Kitaabaan wal qabsiisnee gaafa jenne raabsi kitaabaa barataa guutuu harka hin jiru wal qaba kitaabni tokko barataa sanii waliin geenye jechuudha. Inni biraa immoo reeshoon dareetii fi barsiisattis waliin gitu maalidhaa barataan baay'ata daree keessatti kanaaf kunis xiqqoo qulqullina irratti miidhaa hin geessisa. Barattoonni haalli baruuf barsiisuu gaarii ta'uu hanqinni kitaabaa jiraachuu kaasu. Barumsa sirnumaan barachaa irra hanqinni kitaabaatis hin jira karaa kitaaba gadaatiin. Ijoolleen kuuwwan argatanii jiranii kitaaba ijoollee kuuwwan immoo hin argannes hin jira. Kitaaba gadaa immoo namni tokkollee hin argan. Yoo qo'annutti waanuma daftara irratti barsiisaan kitaaba sanarraa nu barreesse bisneetuma qo'annaa. Akka anaalumeetti hojiin qulqullina barnootaa mirkaneessuuf gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa waliin hojjetameen jijjiiramni dhufuu kan ibsan itti gaafatamaan waajjira barnootaa anaalumee obbo Tamaam Habiib bara kanas bu'aa caaluuf waliin hojjechaa jiraachuu himan. Hanqinni kitaabaa dhiibbaa inni qulqullina barnoota irraan ga'u jiraatus jalaa furamaa kan jiruu fi tooftaaleen garaagaraa bocamee barsiisota biraan ga'uun akka sirnaan barsiisan godhamaa jira jedhan obbo Tamaam. Hir'inni hin jiraatu. Garuu hir'ina kana yeroo gara yerootitti biiroon barnootaallee irratti karoorfatee kitaaba ergaa jiran. Fakkeenyaaf guyyaa 2-3 kana keessa kitaabileen nu qaqqaban jiru. Kitaabileen sadarkaa lammaffaa amma guutumaan nu qaqqabee jira ni raabsinaafi jechuudha. Bifa kanaan furamaa deema. Daree gadaanaa kan dhiyeenya kana nu qaqqabee fudhatanillee jiru mataan isaanii jechuudha. Kana malees hanqinnii fi rakkoo ogummaa barsiisota biratti mul'atu akkasumas hanqinaalee biroo qulqullina barnootaa danqan hiikuuf hojjetamaa jiraachuu obbo Tamaam dubbataniiru. Hanqinni barsiisaa akka aanaatitti yoo ilaalle baay'ina barataa qabnu hojiilee yoo ilaalle 1.28 reeshoon isaa. Kun ammoo numaan nu godha baay'ee reeshoon isaa baay'ee gadi bu'a. Istaandardii yeroo ammaa kana keessa biiroon barnootaa kaayeen waliin madaalu warri barsiisaa eeggachaa jirullee jira ni ergina. Akka kanaan rakkoolee naannoo kanarra jiran hiikuudhaan keessumaayyuu qabxii barattoota kutaa 6 kutaa 8 fi 12 fooyyessuu irratti wantoota isaaniif galtee ta'u irratti sirriitti hojjenna. Hanqinoonni naannoo san jirurri akka furamuun taasifama akka furamellee hedduutu jira jechuudha. Qonnaa mi'eessuudhaan jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuudhaa fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu aanaa Daarimuu ganda Daadee Buturootti kilaastara inisheetivii misooma ruuzii daawwatanii jiranii marga cimdeessaa. Sochii karoora addaa mootummaan qonnaan jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa jijjiiruun guddina biyyaa itti fufsiisuuf hojii hojjechaa jiruun bu'aa argamaa jiru keessaa tokko misooma ruuziiti. Godinaalee naannoo Oromiyaa misooma ruuzii hojiirra oolchaa jiran keessaa godinni Iluu Abbaaboor aanaan Daarimuus tokkodha. Aanaa Daarimuutti misoomni ruuzii kan jalqabe bara 2011 yoo ta'u hojii misooma ruuzii babal'achaa dhufeen waldaaleen 65 ruuzii misoomsaa jiru. Obbo Lalisaa Tafarii fi Andu'aalem Warquu namoota waldaan gurmaa'uun ruuzii misoomsuun irraa fayyadamaa jiranidha. Bal'inaan ruuzii oomishuun duraan hin baratamne ture aanaa kana keessatti. Aanaan kun gandoota baay'ee gandoota bal'aa gandoota 50 ol kan of keessaa qabu. Haal dureewwan adda addaa xaxaa fi rakkisaa gurguddaa keessa ture. Amma immoo haala mootummaan bifa hin bittinnoomneen kilaastera ruuzii irratti barnoota gurguddaa nuu kenneen gorsa adda addaa argachuudhaan bal'inaan oomishuu dandeenyeerra jechuudha. Kan nuun doofne bara 2015 kan inni qonnaa qosaarru kilaasteraanii kilaastera ruuzii kana barreen gaddaa hektaara 36 qonnee barnoota dachaa sadiini hektaara 100 qonnee jirra. Hojii misooma ruuzii namoonni kunneen hojjechaa jiran muuxannoo gaarii ta'es daawwatame. Pirezidaantiin dhufanii daawwachuu isaanii waan guddaa gammachuu guddaatu dhagahama. Hamilee guddaas nuu kenna. Kana booddee miccimnee hiyyummaa seenaa goonee irra darbuu barbaanna. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa naannoo Oromiyaa keessatti ruuziin lafa hektaara miiliyoona 1.5 irratti misoomee keessaa godinni Iluu Abbaaboor lafa hektaara 200,250 irratti misoomsuun guddina dinagdee biyyattii keessatti gahee isaa baachaa jira jedhan. Godinaalee
Oromiyaa keessaa Ilubaaboor godina adda dureedha jechaadha. Oomisha ruuziitiin potenshaaliin inni qabus guddaadha. Ammaaf 150 gahan malee kanaa olitti bal'inaan hojjechuu hin danda'u. Dhaabbiinsaas qaama namaatii olii dhaabbii guddaa qaba. Oomishtummaan isaas akka waliigalaatti yeroo laallu waggoottan darban ekstenshinii isaas guddachaa waan dhufeef oomishtummaan isaa dabalaa dhufeera. Per hektaar jechaadha. Baddaleetti kan jalqabame erga achirraa jalqabnee asitti waggaa waggaadhaan babal'achaa dhufe amma bara kana hektaara miliyoona 1.5 oomisha kanaan uwwifamee jira. Mootummaan misooma ruuzii akka babal'atuuf hojjechaa jiraachuu ibsuun teekinooloojii isaaf xiyyeeffannoon kennamus himaniiru. Wanti gurguddoon sadi guddachaa dhufee jira. Tokkoffaa faayidaan isaa qonnaan bulaa biratti hubannoon isaa sadarkaa olaanaatti guddateera. Kuni jijjiirama guddaa tokkodha jechaadha. Mataan ekstenshinii irrattis ogeessonni qonnaa keenya hubannoo kana qaban ture. Akkamitti akka qotamu, sanyiin isaa akkamitti akka qophaa'u, akkamitti akka faca'uu qabu, akkamitti akka haamamuu qabu, ekstenshinii isaa waliigalaa irratti hubannoon hin turre kan irrattis jijjiirama guddaatu dhufe. Sadaffaa irratti hojii kanaaf makanaayizeeshiniif teekinooloojii barbaachisuu irratti rakkoo guddaadha kan ture. Tiraaktara dhiyeessuu, kombaayinara dhiyeessuu, kombaayinara erga haamamee boodas immoo poolish godhameetu falafalama. Kan falafalu sun maashina hin qabnu ture. Innis guutaan darbe bal'achaa dhufeera. Garuu ammas hojii guddaa barbaada. Inni gama kanaan jiru bal'aa waan ta'eef. Kanaaf eeriyaa kanarratti fayyadamni teekinooloojii keenyas fayyaa dhufee jira. So kana sadan walitti qabnee yoo waggoottan dhufan sirriitti irratti xiyyeeffannee hojjenne kanaa olitti jijjiiramni guddaan akka dhufuu danda'u fi bu'aa olaanaan argamuu akka danda'u wabii nyaataa naannoo keenya keessatti jiru mirkaneessuudhaafis jijjiirama olaanaa fiduun akka danda'amu kan laalamudha jechuudha. Kilaastara qamadii misoomsinee callaa gaarii arganne jireenyi keenya fooyya'ee jedhan jiraattonni godina Baalee aanaa Sinaanaa. Mul'ata akka biyyaatti hiyyummaa jalaa bahuu fi qabama milkeessuu fi hojiin godina Baaleetti hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uu ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa himee jira. Muhammad Nageessoo dabalata qaba. Eega kilaastaraan qotoo jalqabnee callaan keenya dabalee jiruun keenya fooyyahee jedhan jiraattonni godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Shaalloo. Namoonni naannoo tokko akkaataa walitti aannuun qonna yeroo tokko qonna facaasaa gisee tokko facaafna haramaa gisee tokko haramna sassaabbii oomishaa irratti illee gisee tokko sassaabna. Kanaaf kilaastarri oomishaa fi oomishtummaa keenyaaf isa guddaa fi olaanaadha jedheetan ilaala. Maasaan keenya wal fakkaataadha. Sanyii aanaa tokko facaafna akkaataa tokkoon deemna. Kilaastarri kun baay'ee jijjiirama nuuf fideetiin hin jiru. Baaleetti oomishaaf oomishtummaan dachaan dabalee karoora qabanne milkeessaa jirraa kan jedhan immoo bulchaa godina Baalee obbo Abdulakiim Aliyyiiti. Gannatti hektaara 578 fi 707 bara kana ganna kanan facaasna jennee ka qabanne kana keessaa haga ammaatitti hektaara 500 fi 83 ol hektaara parsantii 100 ol faca'ee jira. Kana keessaa wanni amma qonna Baalee adda taasisu kilaastara ta'ee jechuun maalinni tokkoffaa namni yeroo wal fakkaatu keessatti qonna qophii lafaati irratti hojii wal fakkaatu hojjetaa jechuudha. Afur qotamuu qaba yoo ta'e lafti afur qota namni marru jechaadha yeroo afur qotaa jechaadha. Ganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Eebbaa Garbaa qonni biyya keenyaa yoo ka'u fakkeenya kan ta'u oomisha qamadii Baaleetti oomishni arge kallattii mootummaan qabate milkaa'aa jiraachuu agarsiisaa jedhan. Kilaastara akkasumaan qamadiin qotamee lafti bal'aan hiriiraan keessa deemteen dhumne kun yoo qamadiin uwwifamee taa'u qonnaan bulaan keenya akkanatti hojjetee meekanaayiz godhee tiraaktaraan kombaayinaraan haamee qamadii kana fakkaatu bareedaa akkasii kana geembee kun waan ajaa'ibaati. Akka biyyaatti wanti akka abjuutti ilaalamaa ture mirkanaa'uu arge kan jedhan ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshinii obbo Kabbada Deessisaa sadarkaan oomishni qamadii keenya irra gahe guddina oomishtummaa biyyi qabattee fi yoo hojjenne waan karoorsine ni milkeessinaa jedhan. Akka biyyaatti waan akka abjuutti ilaalamaa ture lafarratti kan mul'atu Baalee irratti lafarratti mul'ata gaafa jennu qamadii oomshinee of dandeenya qamadiidhaan jedhame jalqaba kutannoo muummichi ministeeraa keenya hooggantoota naannoo faana ta'uudhaan hojjetaniin qamadii oomshinee of dandeenya qamadii alaan galchinu gaafa jedhan namni hundiyyuu akkanumaan fedhiidha fakkaata ture gaafas kadhaa bira darbamee qamadii bittaa bira darbamee bittaan hafee of danda'uun hafee alatti erguun jechuun seenaa biyya kanaa keessatti kan dhaloonni itti boonaa deemanii. Bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama. Bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.